السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني حافظكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خير. الطفلة هذه اللي ظاهرة معايا الآن صورتها في المقطع فقدت من أمام منزلهم وحسب إفادة أمها. Egaa arabni kun maal jedha seetanii hojjettuutu bira ture. Hojjettuun kun hojjettuu Itoophiyaati hin baddee jechuudha. Yeroo baay'ee beektanii akka carraa argin seenee bakka sadimoo maalitti poostii godhee akka barbaaddanii hin baddee jedhee inni arrabsa beektanii. Osoo argamee yoo odumaa argine nuyi maal gochisitti himna. Hashee marka fuunee hordoftoota kabajamtoota channel YouTube jalatti argamtanii jira jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessaniif haa baay'atu. Egaa dhugaa dubbachuu fi waan baay'eetu kun ajaa'ibeedha. Egaa akkuma argaa jirtan namticha kana kun viidiyoo dhaggeeffattanii isheen yeroo baay'ee akkuma argitan namoonni argitanii TikTokii giddiidhaan hojjisiisaa jechuudha. Isheen immoo gara TikTokii kanaatti gara miidiyaa kanaatti ba'uu hin barbaaddu hin diddii namoo beektanii araboonni akkana shaarranyoota dhugaa dubbachuu godoonaayuu ta'ee bira taa'u maal godhaa yoo waraabaa bicayyoo giddiidhaan jechuudha dirqisiisee dhugaa dubbachuu kan namoota akkana namoota anyamman akkan kinu amma ofii kiyyaasa kanatti miidiyaa sodaadhee osoo hin taane garuu araba wajjiniin bafusum hojjechuu hin barbaadu namoota akkasiitu yoonatti qabee na biraan taa'u jechuudha. Egaa yaadattoota eemcatti Joordaanitti yeroo tokko jaartii wayitii isheen abbaa manaatillee hin qabdu TikTok hojjetti nama guddoodha. Micayyoo isaan giddiidhaan yeroo nyaattu waraabdii baqa yeroo hunda micayyoo siqii goote micayyoon oduma dhugaa dubbachuuf fuulli ishii kun xalaa baasee fuulli ishii kun hin mul'atu akka nama abiddaan gubeessitti. Maal taate in sodaatti immoo aaraan dhuftee baqa waan mashiin godhii jetteen gooti mina nyaadhu raafici jettiin bira dhaabbattee ilaalti hanga isheen nyaattee fixittiin waanuma kana walitti aartee arseetu inni tokko ofii isaatii yoo barbaade waan ani amma dhugaa dubbachuuf waan isaan hojjetan nyaachuun hin jaalladhu ofii kiyyoon hojjedhe nyaadha malee ana araboonni yookiin immoo alaayis namni fide wayii kana nyaadhu dhugaa dubbachuuf walitti eenyu gootetuma walitti naqxeetumatti kenniti nyaadhu fixeettiin baqa giddiidha. Micayyoon nama baqa sodaatti waan sodaa qabduuf nyaatti. Yeroo nyaattu sanii egaa oduma akkana jennu osuma akkanatti ishuma hordofu yeroo gaafan ta'initti namoonni qassi jedhanii sodaattee beektanii diivii fidi jedhaniini in dhufti yeroo dhuftu kana jaartii micayyoo isaa fidi jedhanii gaafa afaan keenya afaan Oromoo beekti micattiin fidi jennaan fiddee akkamii baqa haala ishiin keessa jirtu gaafatanii afaan Oromoo waan ishiin sin dhageenye nutti jedhanii giddiidhaan gaafatan haala asaqaayii keessa hanga rukuttaa jiruttillee osoo dubbatiin micattii sun dhugaa dubbachuu micayyoon da'u jettee baqa. Kanaaf iyyuu ammoo maaltu sira seetanii arabni kunis akkas godhee amma saraatanyaa achi hin badde dhugaa qabdu ndawum ijoolleen akkana yoo baddanillee dhugaa dubbachuu nama gaarillee nama isin sirriitti beeksanii baduu amma gaarii goote maaliif namoota akkana biratti asaqayyaa amurraa baduu sanirree wayyaa jechuudha dhugaa dubbachuuf ndee anna akkasii micattiin sun asaqayyaa amtee baqa hedduu takka hedduu waan amanan jedhamne asaqayyaa amaa turte jechuudha. Maaliif in sodaatti miidiyaa hin beektu yeroo hunda waraabdii uffattu waraabdii ciyyoo asaqayyaate. Kunis amma jaarsa namicha kana bira yoon gadi bu'ee viidiyoo isaa ilaalu baqa micattiin dhugaa dubbachuuf siqaayii hedduu keessa turte jechuudha. Kanaaf baga badde ndee namoonni ijoolleen tokko sin jedhanii qarshii nuti qaatti jedhanii kan badan hin jiru. Namoonni akkana yoo badan rakkoo hin qabu. Sanummoo fidee suura ishee maxxansee maal jedhaa barbaadaa kanarratti naa bilbilaa jedhee lakkoofsarree maxxanse. Goobasiin argitanii suura isaa arganii isaaf eenyu jedhullee miti. Kanaafuu suura duriiti. Akkasii namoonni akkanaa kunii baduun gaariidha baga badde maaliif
siqaa kana kana sanuu dhiira wajjini dhugaa dubbachuuf garaa si argannan ikko araboonni sirrii miti dubartuma sirrii wayya malee dhiirri sirrii miti dhugaa dubbachuuf rakkoodha. Kanaafuu walitti dhufeensa akkasuma tiktokii wajjiniin hojjenna abanan dhusiillee si fayyada qarshii argatta maal jedhan gaafa singoomumsaa ofii keetii banattee ofii keetii hojjetta malee wanti ati araboota wajjin hojjettuuf hin jiru. Waan akkana hin jiru, wanta akkana jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu mucayyoon tun siqaayii keessa akka turte biyyoo masaa jalatti seeniin gadi seenii maal jedha jedheen dhaggeeffadhe. Itoophiyaadhaa suura ishii maxxansee akkanatti baddee barbaada yoo argitan kan irratti nu bilbilaa waa fudhattee baddee jedheetii akka ammoo beektanii tiktokii irratti laxxafee እንደውም baddee goobazii ta'a. Biyya ormaa keessatti immoo waan si barbaachisu yeroo baay'ee abshoon yookiin immoo qarawwuu si barbaachisa. Ati araboota jalaa gadi mugdee taanan araboonni mataa irratti si ba'u. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen nu ajjeesuudhaaf nu qaluudhaaf barreen itti cufanii maal nu godhanii qaasettee afaan itti toltee illee jirta. Waan akkanaa kana fixinatii qabaachuu qabda yeroo biyya arabaa deemte sodaattee ati eechan dhaqa biyya ormaatti sin beekutti nama fakkeenyaaf Saudi Arabiyaatti rakkoodha. Poolisiin irreessi qaba. Asitti dhugaa dubbachuuf biyya kanatti amma ijoollee mee argitan yoo ta'e dhugaa kanatti jechuudha. Gaafa gadi ba'anii badan namoonni keenya fuudhuun argu beektanii fuudhanii hin gargaaru yookiin bakka namoota ijoollee hedduun jechuudha. Biyya biraatti garuu rakkoodha. Amma keessattuu kun rakkachaa jiru ijoollee Saudi Arabiyaa jirtu. Nyaata ittiin kennanii yookiin immoo bakka inassa qayyoo siqaayii hedduu keessatti kan jiran ijoolleen nyaatarraan kan ka'e mana 2-3 hojjisiisu sarata nyaata giddii mana tokkoyyuu giddiidha. Miskiina akkuma beekamu mootummaan achitti saaduma seera gaarii sun odoo sarratanyaan 2 godhee demoosni illee xiqqaate sarratanya dhugaa dubbachuuf osoo 2 godhee bareeda. Amma biyya kana keessatti mootummaadha kan ajaje mana daa'imaa abadan ijoolleen namni tokko sarratanyaan takka hojjechuu hin qabdu. Dirqamaan jechuudha. Siigalee gara seeratiin illee taanan hojjechuu hin qabdu. Maaliifii hojiin hin cimakaa hojii waan cimuuf nama 3 nama 4 ta'aniiti kan hojjetan biyya kana keessatti jechuudha. Seera mootummaati kun akkasuma qaatar wallaaltanii ijoolleen 4 gaafa taate sarratanyaanis 4 ilaala mana isaanii argitanii warreen qaatar jirtanii mana isaanii xixiqqishoodha. Mootummaa achiitu seera bareedaa qaba kaa sarratanyaatti takkittiin taphattu gaafa hojiin illee baay'atu akkuma malee irree qabadaa illee isinitti taphattu beektanii amma ta'e nama isaa wajjiniin gaafa walii galte sammuun keetirree boqonnaa argata. Gadbachuuf boqonnaa argata namni tokkichi hin danda'u. Akkasii mucattiin tun immoo baduushii gaariidha. Waan akkanaa kunoo isin mudate dhugaa dubbachuuf mudannoon akkanaa kun si mudannaan illim jettee badu wanti si baasu kanaa jechuudha. Biirootti bilbiltaa hindiduu hin kaasa si jimar saawuliitti biiroo hin kaasu mulsirraa nama qopheeffattee isii biraa illim bakka kanaan nama baasu jechuudha. Waan taatu hinduutu isaayyuu nama xiqqoo fixinatii qabu ta'e malee ijoolleen simbidoo tun karaaruma ta'echee waan akkasii nama qabaatte yeroo baay'ee asaqayyaa kan nyaata malee jiraatu kan bakka mana keessaa gadi baasanii akka mana hidhaa jechuu dandeessu. Garbichuuf Saawudi Arabiyaa isaatti mana hidhaa keessattuu ijoolleen amma aaraan dhaqanii itti cufama barni xiqqoo warma keessa beekuu ta'e malee itti cufu bakka manuma hidhaa jechuu dandeessu. Akkasii dhugaa dubbachuuf
namticha kan dhaggeeffadheen hedduutu akkana garrame. Kanaafuu waan gaarii gootum jetti. Namoonni akkanaa kun maaliif baddii hin jedhamu. Sirrii jirti kaa. Siqaa isaatirraa kan reeshiin dhabdu. Nakkasii nagaan naa turaa viidiyoo biraatiin agartee nutti nagaan naa turaa turtii gaarii baay'ee.